isaaniitiin waa takka illee ilaallu haala yaa'anjisnee fi mootummaa wajjin akka walii galleetti wal kaanee jireenya isaanii fuulduraa bifa qabsiisuu dadhabuu irratti ijoolleen isaan dura galte ilaalcha bilisummaa Oromoo lakkifnu miseensummaan lakkifnu waan jedhamaniif birrii irra facaafamanii tokkoon isaaniitiif birrii hanga 50 kenninaa qubachiifna warra waraanan seenne jedhame sanatuun godhin ijoollee manatti ari'anii warra irratti ba'aa taatee rakkoo guddaa keessatti argamaa jirti. Hireen hamtuun akkasii warra kanas akka mudanne yaaddoodha qabna. Egaa jiruu gaariidhaa fi kamilkii hawwinaa fi waan gara keenya hin dandeenye hundallee goonee bira numa dhaabbannaa hamtuutti lakkoofnu galuu isaaniiti silaa jaallan isaanii wajjin wal dhuunfatanii akkuma tokko ta'anii nutti tola ture. Kanaaf waan tokkittiin isaanitti amannu fedhuu dirreetu jijjiirame bakka jijjiirame malee qabsoodha kan itti jiramu kaayoon kaleessaa fi tambaanee bakka jiranitti dhaaba isaanii uummata isaanii jaallan isaanii jabeeffataa ololaa fi waan diinni irratti godhuun qalbii cabuu fi qabsoo fi dhaaba fi irraa misuu duddatti hin galin jabaatanii akkuma kaleessaa hojjetanii har'a isaanii miseensuma keenya akkuma kaleessaatti toltuudha walii hawwinaa jabaadhaa qabsoo keessaniis bifa haaraadhaan immoo dhaaba keessan irratti abdii guutuu qabaachuun itti fufaa'innaa warri hafan egaa badii tokkollee hin qabanii gaaffiin isaan dhiyeessan dureen isaan tarrisan kan adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'e kan mootummaatti himaa turredha. Ka koree mootummaarraa utubamtee waliin hojjetaa turretti himaa turre kan abbootii gadaatti yeroo dirqamni kun itti kennamu waan kana ofitti nuuf fuudhaala waraana galchuullee gaafatama isaa isin kennine yeroo jedhame mirga jaarmaallee waan nutti irratti nuu guutuu institutional guarantee jedhamee waan akkitee gaaffii ijoollee keenyaatiin wal fakkaatu kan duree sana hundaa of keessatti hammate dhiyeessaa kanuma turre. Isaanis waanuma sana dhiyeessan malee waan haaraa as baasan hin qabu. Dhaabninii fi humnichis kan jedhaa jiru tokkuma. Kun yoo guutamuudhaa baate immoo galuun adda bilisummaa Oromoo yookaan nageenyi kun guutuutti fashaleera jechuudha. Bu'aa tokkollee irraan argannu gabrummaaf qopheessuuf adda bilisummaa Oromoo diiguu fi fedhii mootummaa guutuu jechuutti hiikama jechuu yoo waanuma tokko waan humni dhiyeessu waan dhaabni dhiyeessu kana dhageettii kan hin arganne taata. Kanaaf kana diduuniif dhageettii dhorkatuun fedhii adda bilisummaa Oromoo miti, fedhii waraana bilisummaa Oromoo miti, fedhii uummata Oromoo miti, fedhii argitee mootummaati. Fedhii mootummaa kana guutuu qofa miti akeekni galiinsaa fi karaa nagaa filatu adda bilisummaa Oromoo. Nagaa yeroo filatamu nagaan sun hojjetamuu danda'udha. Yoo sun hojjetamu ta'e yoo waajjiraan diigama ta'e yoo namni hidhama ta'e yoo alaabaan Oromoo ni gubama ta'e yoo ganni Oromoodhaa galee hidhama ta'e kun harkuma ofiitiin qabsoos diiganii jaarmaas diiganii gabrummaadhaaf fedhii mootummaa Itoophiyaa guutuu jechuudha. Nuti gaa'oo viidiyoo hin taane jaarmaa addaati waan akeeka keenya fiixa baasuuf yoo hin hojjennu ta'e maaliif waan kanaa kanaaf gaaffiin sun gaaffii humnaa qofa miti gaaffii Oromoo hundaati. Kun guutamuun sirriidha. Kana gaafatanii yeroo kun guutamu galuuni mirga isaaniitii fi waanumarraa eegamu waan godhaniif addi bilisummaa Oromoo hin komatu akka malee godhan jedhee seera dabsan yookaan ajaja didan jennees waan komannu hin qabnu waan isaan jedhan guutamee akka galamu garaa hundaan akka dalagamu feena. Kanaaf lachuutiifuu hammeenya hin qabnu har'a lachuutu bijuma tokkoon ilaalleetti akkuma miseensa keenyaatti lakkoofnee kabajaadhaa fi jaalalaan hunda isaaniif ilaallaa yaadannaa jechaadha. Namoonni baay'ee yaaddoon isaan qaban addi bilisummaa Oromoo biyya keessa karaa nagaan socho'uuf murteessee yeroo jirutti waraanni bosonatti hafuu jaarmicha deebisee akkuma yeroo garii jaarmaa kana keessatti adda bahinsi mul'ate amma adda bahinsi mul'isaa laa jedhanii yaaddoo isaanii ibsu. Kanarratti maal jettu? Adda bahinsi hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo ganni isaas waraanni isaas uummanni deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo yaaddoon jiru karaan qabsoo nagaa kuni haalli lollitti hin jirretti yoo mirgi uummata keenyaa argame nageenyi uummata keenya ni barbaachisaa. Uummanni keenya miidhameera, alaamanni isaa barbadaa'ee saamamee
ajjeefamee hidhamee kun akka irraa dhaabbatu ni fedha uummanni dhaabnis ni fedha uummannis ni fedha miseensi hundi kana fedha kana hunda keenya fedha gabrummaa jalatti garuu roorroo olaanaa maqaa nagaatiin maqaa araaraatiin maqaa walta'iinsaatiin jireenya uummata keenya kanarraa qofatu hin ta'in ka fuula duraallee tokkummaa ijaaramee jiru kana diiguudhaaf gabrummaa uummata Oromoo irratti babal'isuu fi bulchiinsa Itoophiyaa irratti dagaagsuuf godhamu kana hundinuu haala wal fakkaatuun dura dhaabbannaa addaddummaan dhaabbiitii fi ilaalchaa dhaabaa fi waraana gidduu miseensaa fi uummata miseensaa fi hooggana gidduu bifuma fedhee hin jiru addaddummaan qabnu kanaaf akkasitti hubatamuu qaba wanti qoodamuu yookaan kaan lola barbaadu kaan naga barbaadu kan jedhu qabu nuti akka hubannutti garuma tokko jirraa yeroo dabran kana keessa addi bilisummaa Oromoo gannisaa humna biratti dabalamee akeekatti biyya galle kana humna keenyaa ibsinee karaa isaa wal agarsiifnee wal amansiifnee wal galchuudhaaf gara tokko luncumnee hojjechuu irratti rakkoon nu mudatee itti milkaa'uu hin dandeenye kanaafuu humna keenyaa ibsuu dadhabutti ofii keenyaa tarkaanfii addaa kan isaanii wajjin wal faallaa akka fudhatametti hiikkatamaa ture waan wal bira geenye waliin ibsineef qofa waanuma tokko yaadna waraanni bilisummaa Oromoo akkuma sila jedhee uummata keenya hundaa'uu bilisoomsuuf qabee yaadisaa dhaga'amuu qaba kottuu galii jedhameetuma akkuma jooniyaatti argitee makiinaa irratti fe'aniituma dhaqanii bakka fedhanitti kagatanii miti kan yaadisaa irraa fuudhamuu qabudha waan biyyaa tolu yaada mataadhaa qaba itti wareegamee hundumaa bilisoomsaadhaaf jijjiirama kana isa kana godhu hanqatuun waan itti gaabbinu ammallee immoo kun godhamuu qaba tuqottaa galaa hin jedhin isaan irraa dhaga'anii kan ofiis itti ibsanii walta'inaan goola rakkina kana qabaanneerra kana immoo duula banuudhaan karaan akka cufamu godhuudhaan nutumna biratti deemuuf yeroo jennu hiree deemsaa nu dhorkuudhaan yerumatu gufuu nutti ta'e inni kun immoo sirratee furmaata argataa deemee wal hubannootaan keessaa alaa hojjechuu qabna haala qunnamtii diriirfannaan waan irratti wal dhabnu waan ilaalcha adda addaa qabnu tokko illee hin qabnu qunnamtiin keenya dachitee rakkoo wal mariitii walii ibsuu qabaachuutu akka waan namni ilaalcha adda addaa qabu fakkeessaa jira malee keessaa alatti gadi olitti waa takka illee addaddummaan ilaalchaatii fi dhaabbii kana irratti adda bilisummaa Oromoo keessan jiru. Xalaa dureen barreessanii qabatanii akka deemanitti dubbatu warri koree teeknikaa xalaa sanaaf waraanni bilisummaa Oromoo gantoonni waraana bilisummaa Oromoo jiran deebii kennanii dhufuu didan kan jedhu wayi isinitti dhaga'ame. Tasubaan itti dhaga'amne waraqaa sana kan barreeffame wajjin waan deemuun godhin jarri nuti waraqaa sana wajjiniini yeroo waraqaan sun barreeffamu isaantu gaafatee hojiin isaanii akka milkaa'u akka argitee waan yaadame sanatti bobba'anii fi dhaabni gaaffiin koree teeknikaarraa dhiyaannaan fedhii isaanii guutuudhaaf tole jedhamee barreeffame akkuma sun barreeffame sanumaa waliin wanti isaanitti himatame wanti itti iyyatame wanti isaan gaafataman irraa dhagaa waraan kana mari'achiisaa dhaqaatii waa hubachiisaa gaaffii isaanii deebisaa fi quubsaatii dhugaa jiru himaa fi amansiisaa fidaa gaafatama kana yeroo isin kenninu kanaa waliin mirga kana yeroo isin kenninus gaafatama kanaa waliin kanan biti isinirraa bane yoo kana ta'uu baate beekaayyuu isin jalaa hin dhaga'amu qottaamu jechuudhaan ajajaanii yookaan immoo labsaanii waan kana fi qabaamna yoo jettan nutuu sana dadhabneeti aanjaa sana barbaadaa turre wanti nuti beeki dubbii kana isinitti dabarsuudhaafi dirqamneef iyyuu kanaaf isinillee akka milkoofsachuu barbaaddan akkasitti hojjedhaa daraa jedhamanii kadhatamanii itti mamadeeman isaanii waan addi bilisummaa Oromoo jedhu kan mootummaatiin wal faallesse taanaan uummanni waan achii dhaqaati akkasumatti fidaa jedhanii ajajatti kennaniif sanuma guutuutti dadhaban malee waan asii himame hin jenne kanaaf ajajni addatti ijoolleedhaaf ibsi ga'aan hin kennamin kottaa magaalaa jedhame jaratti himame isaan akkasitti akka hojjetan godhamin jiru waliin wal faana xalaa sanas dhaga'u sanatti immoo dabalee gaafatanii ibsa argachuudhaaf gaaffii isaaniif deebii argachuu wajjin walitti hidhataa sun hanga hin taanetti maaliif ijoolleen ibsaan alatti galuu dhabdee yookaan immoo fe'amteetuma akkuma qodaatti maaliif isu argitee kaampiin hin qophoofne haa ta'u lafuma silaa
qopheessuuf haaraatti itti yaadan sanattuu geessanii gaarii ture. Kanaaf irra laalamu badiidha jennee lakkaa'aa hin jirru akkuma sila siin jedhe wanti jedhame waliin deema waa mirgaaf dirqamni humnichi mirgasaa hin eegamnee fi deebii ergitee mana hidhaa seenuudhumaa fi waanuma ormi isaan jedhu qofa miti horii miti meeshaa miti humni kun humna obbira darbee nama biraa bilisoomsuudhaaf wareegama lubbuutii fi kan umurii guutuutti baasaa jiru waan ta'eef isa kana xiqqeessuu jechuun karaa biraatiin uummata Oromoo illee xiqqeessuudha. Kanaaf akkasuma waraanicha kan komachiisu ajaja didanii kan jechisiisu miti jechuudha. Qabaa dubbichaa bade akkatti dhaammanneef akkatti ta'uu qabu dhiifamee akka biraatti hojjechuutu waan sana fashaqse jechuudha. Amma odeeffannoon ani qabuun mootummaan keessumaa gara Gujiitti waraana bobbaasaa jira. Oromiyaa lixaattis waraana guddaa bobbaasaa jira. Gama kaaniin immoo gara zoonii kibbaatti jila addaa ergee ammasitti fufee jira kan jedhutu jira. Waan kanarratti waan quba qabdan jirtuusin kun dhiibbaa uumuu qabaa? Kunilaa wanti beekamuu qabu lolli kun yoomiyyuu hin dhaabbanne hanguma jarri kun bobba'an kanallee karaa biraatiin wabootti duulamaadhaa fi yeroo waboon argitee araaratti jirraa maanguddoon nutti dhufaa jira. Dubbiin kun argitee lola hin lolinaadhaamee nuun jedhee ajaja guutee of qusatutti bakka inni jiru hundatti jala deemanii lolaadhaa fi wareegama ulfaataa humna lolaaf of hin qopheessin irratti raawwataa turanii ammas kun lolli kaleessa dheengadda torban kana guutuu lafammatitti kana hundaatti lolli deemaa jira. Isaani lolaanis nagaadhaanis karuma danda'an hundaa'u waan isaaniin malu guuttataadhaa fi duulaa jiranii waan duraanis itti turanii kun immoo dhaabbatee hin beeku. Kanaaf waan guddaarraan eenyu waan balaa ajaa'ibaa kan kaleessa nurra hin gahin jedhames humni kun ofirraa eegaa jiru hin jiru. Duuluu hin dhiibne abbootiin gadaatii fi haadhotiin seeqqee keenya kun loluma kanallee dhaabuu hin dandeenye. Karaa biraatiin argitee kibba Oromiyaatti nama bobbaasaa maanguddoo bobbaasaa waan ijoolleen gaafattu dhiisanii galaadhuma qofa jechuu irratti hojjetu. Galaa qofaan hin deemu galuudhaaf waan galuu wajjin deemutu jira. Kanaaf humni kun ammallee sanuma gaafataa ture sanuma gaafachaa jira. Maanguddooti jette sun kaleessatti dhufanii waliin dubbataniiru. Ijoolleen dhugaa jiru itti himanii galuun qofa miti ni galla galuudha. Yoo kun guutame yoo kun ta'e galla. Yoo kun hin taane immoo nu qofaaf miti nuti waan fedhe yuutuu taane homaa miti biyyaaf hin tolle kanaaf hin gallu. Waan biyyaaf hin tolle waan itti dadhabaa turre gallee biyya miinu. Nuti galuu dhabaan illee ergitee jireenyi kana ni du'a yoo ta'e malee hiraar yoo ta'e malee wareegama yoo ta'e malee waan argannu hin qabnu. Aduun immoo malee saba keenyaa fi waan biyya keenyaa milkeessineef kabajaa kanaan dura gootomni meeqatti dhuman kan fiixan baafne ittiin fufsiinne gaafa galtanitu isinii guutama. Amma galaanuun jechuu kana hin fudhannu. Nutis ni gallaa hidhaadhaa nama hiikummaan rakkoo qaba. Gaafa gallu malee ni himnoo jechuun maal jechuudha? Waajjiraa hin fufnu hin cufnu jechuun dhiisuunii fi banuu wayyamuummaan rakkoo qaba. Fedhii agarsiisuun karaa biraatiin yoo jiraate lakki akka kun kan keessannuma deebooda kun ta'a akka jedhu. Maaliifiti akkas godhama? Kuni eenyuuf illee liqimsamuu waan hin dandeenyeef yoo hanga bedhaniif namas bobbaasan yoo immoo argitee waraanas bobbaasan kun furmaata ta'uu hin danda'u. Furmaatii waliigaltee keenya sana nulattuu walqixa nutis waan nu ilaalu isaanis waan isaan ilaalu hojiirra hojjetu furmaata ta'a. Waan kanas milkeessa malee waraana duraanis bobbaasaa turuun amma bobbaasaa jiru boris itti fufanii yoo nuti diina eekkaa isaaniif taane yoo argitee namni biraa utuu qopheessaa jiru utuu ijaaraa jiru utuu isa biyya isaa moggaatti baafatee ijaarrataadhaa fi labsataa jiru. Addummaan bilisummaa Oromootiif waraanni bilisummaa Oromoo diina isaanii guddaa ta'ee lafarraa dhabamsiisan malee ciisaniin bulle taate hayaalani karaa maanguddoodhaan sobuutiinis karaa waraanaatiinis kuni fiixa ba'uu hin danda'u akkasitti. Kanaaf karaan fiixa ba'u dhugaadhaan karaa lachuu isaanis waan irraa eegamu godhanii nutis waan irraa eegamu goona. Waraanni keenya ni gala qophiidhaa ilaa filaameedhaa fi akka malu sanatti hagallu malee
galuu